akkootti jaalalaan madaa'uu rabbi isin haa oolchuun jedha. Ani maqaan koo Bilaal kanin jedhamu kanan dhaladhee guddadhe godina Baalee aanaa Sanaanaa keessatti yeroo ta'u ergan biyya koo lakkisee biyya hambaa jiraachuu eegalees kunoo har'a waggaa 8 fixeen jira. Kan ani jiraachaa jirus biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu keessa. Akka dhaha lakkoofsa faranjootaatti bara 2015 carraan hiree jaalala koo karaa feesbuukiidhaan shamarra tokko waliin wal na barsiiste. Anii fi ishiis erga wal barree booda haasawaa yeroo dheeraa booddee gaaffii jaalalaan dhiyeessee fi isheenis turtii muraasa erga harkatti gaaffii koo qabattee booda tole naan jettee wal jaallachuufis onnee walii banne. Haalli jaalala keenyaa guyyaadhaa gara guyyaatti akka abiddaa onnee keenya keessatti boba'uu waan eegaleef sagalee bilbilarraa wal dhageessisuu irra darbee maaliif qaamaan waliin arginu jenne. Isheenis akkuma koo jaalala cimaa keessa waan galtee jirtuuf tole naan jettee qaamaanis wal agarre. Ajab guyyaa jalqaba wal argine sanaa akka itti namni walitti maramne arge jawwee nyaata quufee bakka jiruu ka'e fakkaanna. Daqiiqaawwan hedduudhaafis wal gadhiisuu dinnee imimmaan walitti coroorsaa oolle. Turtii jaalala ho'aa erga aniif ishee waliin dabarsinee booddees otuu wal dheebonnuu gara mana keenyaatti galle. Erga wal arginee boodas jaalalli keenyi daran dabale. Wal amanuu fi karoora gara fuulduraatti waliin karoorfachuus anaaf isheen ni eegalle. Turtii kanaanis otuu waliin nuffisiisiin waggaa 4 waliin dabarsine. haa ta'uuti turtii yeroo kanaa booddee anaa fi isheen wal mufachiisuu eegalle. Dubbiin guyyaa tokko afaan ishee keessaa ba'u abbaa barbaadde bira deemuu dandeessaa naan jetti. Anis lakki akkasiin jedhamu anaaf si gara fuulduraatti karoora hedduu qabna jedheen yoo ishee gorsus akka ayyaanaatti ta'ee guyyaa tokko balaanatti taati. Anis yeroo dheeraadhaatiif jecha ishee ergan dandamadhee booddee lakki yaa jaalallee koo dubbiin ati deddeebitee natti haasa'aa jirtu kun gaaf tokko murtee hamaa na murteeffachiisuu danda'a jedhe. Haa ta'uutii isheen garuu gara jabeenyaan bakka barbaadde deemuu dandeessaa naan jetti. Anis deemuu dadhabeen utuu hin taane isheetiin eenyutti laadheen deemaa kan jedhu gaaffii gara biraanatti ta'e. Anis turtii yeroo dheeraa booda haala ishee waan hin dadhabeef nan deemaan jedhe. Haa ta'u malee garuu yeroon wantoota kaleessa dabarsine duubatti deebi'ee yaadu gonkumaa isheerraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Isheenis imimmaan harcaasaa cala'ii bakka garaa kee ga'ee naan jettus haalli dubbii ishee fi miira isheerraatii argamu gonkumaa waliin fakkaatu. Jaalalli dhugaa fi hin haalamne anaaf ishee gidduu sirriitti jira. Tarii waliin jiraachuun keenyi ishee nuffisiiseera ta'aa jedheen garaa jabaadheen miilla koo kaaseen deemsa koo jalqabadheen otuu ishee waliin bilbila haasa'aa jiruu imala daqiiqaa muraasa booda poolisii Saawudiitiin hin to'atame. haa ta'uutii anis imimmaan koo harcaasaa jaalallee kootiin poolisiitiin qabameen jiraan jedhe. Isheenis anaaf obsa dhabdee yeroof wanta godhu wallaaltus anis amala poolisoota Saawudii hedduu waan hin beekuuf qarshii 1,000tti laadheen isaanis gadi na lakkisanii. Anis imala kootti fufus bakkan deemuu fi bakkan dhaabbadhu karoorseen hin qabu. Haa ta'u malee garuu tarii jireenyi ishee yoorraan fagaadhe bareeduu fi danda'a jedheen irraa fagaadheen imala kootti fufe. Anis sa'aatii muraasa booda jaalallee kootti bilbiluun rabbi ija nagaan wal nu haa agarsiisu ani gara Makkaatti imaleen jiraan jedhe. Isheenis guyyaa rabbi wal nu agarsiise ijaan wal agarra rabbi bakka jirtutti fayyaa si haa godhu jettee bilbila ishee cufatte. Imimmaan harcaasuun ishee garaa koo baay'ee roorrise. Yaa jarana osoo wal jaallatanii wal jibbuun jiraa laata narraa deemii naan jetti. Deemsa koof immoo imimmaan lolaasti. Safuu yaa jaalala bara kana amalli isaa namaaf hin qabamu. Anis Makkaa ergan seenee booddee haalli yeroodhaan naaf mijachuu waan hin dandeenyeef turtii ji'a 3 booddee bilbila ishee irratti bilbileen kunoo amma haalli naaf mijatee jira. Yaa jaalallee koo yoo ammayyuu na jaallatta ta'e koottu waliin jiraachuu dandeenyaan jedhe.
Isheenis natti deebistee yaa jaalallee koo dura anaan kanaan booddee na dhiisi nama biraa waliin wal jaalladheen jira anaan jette. Maaf akkana jettaa yaa jaalallee koo ani baay'een si jaalladha keessa keefis madaaweera jedheen yerootti madhu. Isheenis deebistee yaa jaalallee koo dura kanaan booddee maqaan koo xuraa'eera namnis waa'ee koo sitti muusaan oolu ani waan hin baay'ee si jaalladhuuf si dhoksuu fi si goyyomsuus hin fedhu rabbi siifis kan kaa'e waan qabuuf anaan na lakkisii naan jette. Anis kana gidduutti jaalala keenya gidduu namni biraa akka seenin hubadhe. Yaa jarana turtii ji'a 3 gidduutti jireenyi waggaa 4 olii ni haalama laata? Kobbeedhaan barreessanii laaphisiidhaan balleessuun gonkumaa ni yaadama. Anis kana duratti waa'ee ishee wanta hedduu dhaga'us tarii isan an irraa fagaadheef abdii jireenyaa murteeffadhe hedheen dhiifama godheefiin gara isheetti deebi'e. Haa ta'u malee garuu jaalalleen koo otuu anaan hin ifaajjisiin icciitii ishee hundumaa diigdee natti himte. Ishiif wanti kun hunduu danda'amee nama biraa jaallachuu dandeessus anaaf garuu gonkumaa nama biraa baruun kan hin danda'amnedha. Isheenis natti deebistee obsi waan hin danda'amne hin jiru naan jette. Otuun onneen ittiin obsu qabaadhee silaa isheen rakkisuun ture. Anis akkuma isheen kaatee nama biraa jaallatte nama biraa jaallachuu nan danda'a. Garuu ani onnee akkasii hin qabu. Haasoo imimmaan harcaasaa natti taphachuun ishee daran baay'ee na dhiphise. Jaalala keenya otoo beekuu kan gargar adda nu facaase rabbi haajaasaa hin dhawwatu. Isheenis jecha ishee sadhumaan akkuma rabbi hiree koo qajeelche siif isaa qajeelchu atis naaf kadhadhu anis siif hin kadhadha jettee bilbila narratti cufatte. Ani garuu akka dhuunfaa kootti ishee waliin adda baana jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku. Kitaaba jireenya koo dubbiftee walakkaa geessee dhiifte. Anis jaalala isheetiin dhibbachaa sammuun koo na dhukkubaa kooluu hamaa keessan jira. Isin hiriyoonni koo maal akkanaan jettan hin beeku. Yaada keessan naaf hiraatii jireenya koo daandii sirriirra buusa. Isa gargar nu baaseefis nama lamaan keenya beeku waan ta'eef otuu isin ta'e maal gootu. Ana obboleessa keessan Bilaal Saawud Arabiyaa Makkaarraa nagaatti.